Yoo yaa qaxaleewwan nagaa keessan inni gaagoti waan alaatiin deebi'ee dhufeetan jira ibsaa sirraa xinnoo shi fagaadheetan ture dhiifaman isin gaafa viidiyoo haaraatiin deebi'ee dhufeetan jira. Viidiyoo haaraa keessatti akkaataa ittiin piroofaayilii irra kaawwachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Faayidaa isiniif galee ture waan ta'eef hamma dhuma viidiyoo isaatti na duukaa bu'aan isiniin jedha. Sanura garuu warroonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo bell icon bukkeetti dhuftu tuquun ol kan jedhu irra kaawwachuun yommuu viidiyoon asii gadhiifamu dursitee akka isin qaqqabdu taasifadhaa isiniin jenna. Gara viidiyoo keenyaatti kallattumaan gara viidiyoo keenyaatti erga seennee gara siitingii keenyaa dhufu. Siitingii bilbila keenyaa iddoo jiru isinuu beektu waan ta'eef kan bilbila keenyaa kan hin qabu keenya irra dhufu. Erga achirra dhufne yoo kana keessaa barbaaddanii dhabdan kunoo bakka sarchi jedhu kana gubbaatti akkaawuntii jettanii sarchitti gootu. Kunoo akkaawuntii jettanii yeroo sarchi gootanitti bakka sarchi yeroo tuqxanitti kunoo fuula kana ishii qulfii kana akkanatti hin qabatee isiniif dhufu. Ishiirra seentuu erga ishiirra seentanii Google kan jedhu kanaaf filattu. Google kan jedhu erga filattaniin booda gadi deemtu. Gadi deemtanii manage your ishii jettu kunoo ishii jala kana ni filattu. Kunoo manage your Google account ishii jettu kana ni filattu. Edda filattanii keessa ni lixxu jechuudha. Erga keessa akkatti lixxanii fuula kana qabatee isiniif dhiyaata. Yeroo inni fuula kana isiniif qabatee dhiyaatutti gara kanatti ajjeechee deemtu. Kunoo asirraa personal info kan jedhu kanarratti ajjeechee darbitu. Erga ajjeechee darbitanii kunoo asirratti suura keessan jijjiirradhaa isiniin jedha. Suura barbaadan irra kaa'uu ni dandeessu. Kunoo bakka kaameraa kana yeroo tuqu seet profile photo jedha. Profile photo irra kaayinaan jedha isan tuqa. Kunoo fuula kana qabatee yeroo inni isiniif dhiyaatetti suura amma ka'aatii irra kaawwadhaa jedha. Choose photo jedha. Suura filadhaatii irra kaawwadhaa isiniin jedha. Take photo jedhu kunoo amma suura kaatanii kaawwachuu ni dandeessu. Choose photo jettan immoo suura gaalarii keessan keessa irra kaawwachuu ni dandeessu. Gaalarii keessaa kan isinitti tolee kan ittiin edit gootan keessaa ni kaawwattu. Nuti dheengadda Pixlaabiidhaan edit goonee waan ta'eef achi keessa seennetti irra ni kaawwanna. Kana qofa miti karaa lamaatiin isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti duukaa ta'uu hin dagatiin. Subscribe gochuun immoo gara maatii keenyaatti dabalamuu hin dagatiin isiniin jedha. Kunoo suurri dheengadda edit goonee suura isa kanadha. Kunoo isarratti select ni goona. Ofii isaatii irratti fe'ametti saayiziin nuti barbaadnu nuuf kaa'a jechuudha. Kunoo akka kanatti yeroo isin keep kan jettu kana kunoo jala kanarraa ni tuttu. Ishii kana yeroo sana bifa isin barbaadaniin irra isiniif taa'aa jechuudha. Karaa biraatiin isinitti agarsiisa. Na duukaa ta'an isin jedha. Kunoo refresh gootanii yeroo deebitaniitti suurri keessan kunoo akka kanatti irra isiniif taa'aa. Yeroo isin keessaa baataniitti deebitaniitti kunoo akkanatti all over irra isiniif taa'aa jechuudha. Bifa kanaan loogoon keessan irra isiniif ta'a. Karaa biraatiinis isinitti agarsiisa. Na duukaa ta'a. Biraa immoo karaa YouTube keessaati. Karaa sana YouTube keessa liimeetu waliin ilaallaa. Warroon haaraa taatan immoo YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatina. Karaa kana YouTube baanarii irra kaa'uu ni dandeenya. Profaayilii keenyas irra kaawwachuu ni dandeenya. Mallattoo loogoo keenya gara kanarraa edda tuqne your channel kan jedhu kana tuqne. Erga achi tuqne kunoo edit channel kan jedhu kana tuqne kunoo asii ishii kanarra ni tuqna. Yeroo ishii irra tuqne choose for your photo kan jedhu kanarra ni filanni. Pixlaabii keessaa suura edit godhattan ni fidattu. Select irratti yeroo tuqxan suurichum tuttuu akkas ofitti buttu. Yeroo sana kunoo gara kanarraa save kan jettu kanarra tuttu. Saniin booda kunoo innuu profaayilii picturii keessan isiniif taasisaa jechuudha. Kunoo akka kanatti ni irratti isiniif baasaa. Kunoo loogoon keessan irratti isiniif gala. Channel keessan irratti viidiyoo garaagaraa fe'uu ni dandeessu. Channel keessaniif kunoo akka kanatti irra kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Isiniif baasa. Channel baanaris immoo akkaataa irra keenyuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Kunoo
loogoo miidhagaan nuti hojjenne akka kanatti irra taa'ee edit channel kan jettu keessa galee ammas channel banner kan jedhu immoo kunoo ishii kanarraa irra keenya jechuudha. Achirra yeroo xinnise tokko choose for photo gallery irraa tuqneetu keessa seenaa jechuudha. Kunoo as keessa immoo isa kana inni dheengadda goone dheengadda edit goone isa kana waan ta'eef isa kana ni filannaa jechuudha. Asii gara kana save kan jedhu filannaa yeroo sana channel bannerii keenya ni ta'a. Channel keenyaaf akkanatti loogoo mimmiidhagaa hojjennee irra kaawwachuu ni dandeenya. Qophiin irraaf kana qabadhee hanga ammaatti kan daawwattanidha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa naaf ta'an isiniin jedha. YouTube channel keenya immoo subscribe gochuu hin dagatina. Nagaatti waan isin hojjedhu barbaadan immoo comment irratti nuuf barreessaa. Haaraa taatan YouTube channel keenya Ibsaa Apps jedhu search gootanii subscribe nuuf gochuu hin dagatina isiniin jenna. Kunoo akkanatti yoo qabate isiniif dhufe isin mallattoo loogoo keenya irra tuqxanii asii subscribe bakka jettu tuquudhaan ol kan jedhu irra kaawwachuudhaan mallattoo bukeetti dhuftu kana yeroo hunda viidiyoon keenya akkasiin bira ga'u taasifadha. Akkas dhuftanii immoo viidiyoo isin barbaachisan isinitti tole as keessaa ilaaluu ni dandeessu. Nagaatti.